Ayyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Bitootessa 29 bara 2022 isin dhageessisa. Injifannoowwan cululuqoo fi diina baaraksan waliin an naatoo lammiiti. Irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa waraana sirna PP gabrummaa uummata Oromoo irratti gadi jabeessuuf bobbaate. Guyyaadhaa gara guyyaatti kukuffisuun imala isaa gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti taasisaa jiru jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan abdii fi gaaddisa uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan Gumaa Baasii Tuulaa Sorroo Buttaan Gadab Dibbee Dhugoo godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa ganda baadiyyaa Tooreetti waraana koloneeffattuu Abiyyi Ahmed uummata Oromoo dararuuf deemtu irratti tarkaanfii ilaalessaa sa'aatii 10 hanga sa'aatii 12 daqiiqaa 40tti fudhate namoota 10 ajjeesuun nama 15 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Caasaan nageenyaa Aanaa Galaanaa Taaddasaa Lakee jedhamu yeroo hedduuf uummata dararuun beekamus lolicha keessatti madaa'uun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuun beekamee jira. Kana malees irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u. Cibiraan Odaa Adoolaa Aanaa Goorodoolaa ganda Canaa Mansaa iddoo addaa Keellaa Kafunaa jedhamutti waraana PP kan godina Baalee irraa duulte galaana gannaalee taakkitee gara godina Gujii Bahaa dhufte irratti tarkaanfii cimaa kaleessa sa'aatii 7 irraa jalqabee hanga sa'aatii galgala keessaa tokkoof walakkaatti loluun har'as barraaqaan itti cabsuun daaressee loltuu PP 24 battalatti ajjeesuun 21 madeessuun meeshaa kilaashii 2 hidhannoo guutuu wadeen rasaasaa fi gumbii qawwee akkasumas qorichaa fi uffata garaagaraa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif yoo godhu diina ari'uun gara godina Baaleetti deebisee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Bitootessa 28 bara 2022 Cibiraan Laga Dambii Aanaa Sabbaa Booruu magaalaa Darmee seenuun ganama kaleessaa lola marsaa 2 itti deebi'uun waraana PP irratti gaggeesseen loltuu PP 10 battalatti ajjeesu 14 madeessee jira. Ammas itti fufuun Cibiraan Laga Dambii Aanuma Sabbaa Booruu ganda Lookoo Hurbuqqeessaa iddoo addaa Gojomaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen loltuu PP 6 battalatti ajjeese 7 ol ammoo madeessuun beekamee jira. Ittuma fufuun Cibiraan Laga Dambii Aanaa Sabbaa Booruu ganda Lookoo Hurbuqqeessaa magaalaa seenuun lola guyyaa kana sa'aatii 8 irraa jalqabee hanga sa'aatii 9 walakkaatti itti taasiseen loltuu PP 8 battalatti ajjeesu 6 madoon adabee jira. Haaluma wal fakkaatuun Bitootessa 28 bara 2022 Cibiraan Odaa Adoolaa Aanaa Waadaraa ganda Handooyaa Kinnoo iddoo addaa Laga Barraa jedhamutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen loltoota PP 12 battalatti ajjeesee 8 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Itti deebi'uun Cibiraan Odaa Adoolaa Aanaa Waadaraa ganda Handooyaa Kinnoo mana barumsaa keessatti guyyaa sana itti seenuun lola sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 walakkaatti gaggeesseen loltuu PP 11 battalatti ajjeesuu 7 madoon adabee jira. Ittuma fufuun Cibiraan Odaa Adoolaa Aanaa Waadaraa magaalaa Aanaa seenuun mooraa diinaa kan Aanaa maqaan isaa Industirii jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen loltoota PP 6 battalatti ajjeesee 8 ol madeessee jira. Bitootessa 28 bara 2022 Cibiraan Odaa Adoolaa fi Cibiraan Soddon Booroo waliin ta'uun waraana PP kan godina Booranaa irraa wal guuruun gara godina Gujii Bahaatti deemaa turte irratti Aanaa Areeroo ganda Madarii keessatti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 12 battalatti ajjeesee 14 ol madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Konyaa Gujii Lixaa Cibiraan Gumaa Baasii Tuulaa Sorroo fi Madda Albuudaa waliin ta'uun Aanaa Bulee Horaa ganda Gaadduu Yaabaa Sireetti waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmed konkolaataa 20 magaalaa Bulee Horaa irraa baatee uummata Oromoo fixuuf karoorfattee deemtu irratti Bitootessa 28 bara 2022 tarkaanfii fudhateen namoota 30 ol battalumatti ajjeesu. 40 ol ammoo madoo cimaan adabee jira. Lola sa'aatii 5 hanga galgala keessaa sa'aatii 1tti gaggeeffameen humni waraana PP kun waraana bilisummaa Oromoon marfamtee bakkuma guyyaatti lolamtetti madoo fi reeffa qabatanii waan bulan baay'inni reeffa isaanii dabaluu mala. Dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa walabaa ni ijaarra. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo.
Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan bitootessa 29 bara 2022 isin dhageessisaa annadii Oromoo. Sabboontotni ilmaan Oromoo maandheelee garaagaraa jalatti gurmaa'uun gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessaa jiru. Haala kanaanis maandheen tumsa humna furgaatuu urjii lolaa keessaa marsa jaawoboof gumaachanii jiru. Marsa tokkoffaaf qarshii 70,250, marsa lammaffaaf 88,700, marsa sadaffaaf 88,970, marsa afuraffaaf 100,100,318, marsa shanaffaaf 68,460, marsa ja'affaaf 100,111,611, marsa torbaffaaf qarshii 100,120 irreef gaachana uummata Oromoof erga dhaabbatanii waggaa tokko keessatti gumaachanii jiru. Jaarmiyaan koonyaa Sheek Bakrii Saaphaloo Somaaliilaand magaalaa Boortoon keessaa maandheen Mul'is Gadaatii fi maandheen Elemoo Qilxuu gumaacha qarshii 8,000 oboof gumaachanii jiru. Ibsa ejjennoo jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yaman sabboontotni ilmaan Oromoo kan sababa roorroo gabrummaatiin Oromiyaa irraa godaananii jireenya baqattummaa gadadoon guutamee jiraachaa jiran dirqama Oromummaa keenyaatti jechuun gumaacha oboof godhanii jiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yaman gurmuun biyyoolessa Oromoo kan jedhamu of ijaaree oboof gumaacha godhaa jiru. Gumaachi isaan oboof arjooman riyaala Saawudii Arabiyaa 7,900 yookaan qarshii impaayera Itoophiyaa 134,300 gumaacha taasisanii jiru. Gumaacha oboof godhan kana irratti hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamu galma gahuutti waan qabnu osoo hin qusanne of kenniinsa guddaan itti fufna jechuun dhaamatanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromooti. Seenaa bulchitoota abbootii irree bebbeekamoo Afrikaa muraasaa fi kufaatii isaanii. Kun mata duree qophii addaa keenya har'aati. Qophii kana keessatti bulchiinsa abbaa irree fi turtii gadaa aangoo isaanii keessatti ajjecha lammiilee isaanii irratti raawwatan akkasumas fakkeenya mootummaa abbaa irree Afrikaa tokko tokko kaasuun xumura abbootii irree maal akka ta'e ibsuun yaadaa fi gocha hooggantoota kanaa akkasumas simannaa fi jibbiinsa uummatni jalqabaa fi xumura bara aangoo isaanii irratti qabaatuuf kaasnee ilaaluun qophii keenya gara maayitti geessina. Barruu kana barreessuun daandii Elemoo qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin an iccitii bantiiti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Afrikaa keessattis ta'e addunyaa kanarratti bulchiinsi abbaa irree qaawwaa bulchiinsa mootummaa isaan dura ture itti fayyadamuun akka sabichaaf deebii ta'anitti yeroo as ba'an uummatnis dhiittaa gidiraa fi ammeenya mootummaa duraanii sana haaloo ba'uuf miira gaariin simata. Hayyee jabaadhu si malee gootni rakkoo keenyaaf furmaata kennu hin jiru. Haati si deesse haa eebbifamtu waaqni sinuuf kenne kan jedhan hedduudha. Akka fakkeenyaatti mootota Afrikaa duraanii keessaa Kolonel Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1974 akka lakkoofsa Awurooppaatti warraaqsa barattootaa butuun fonqolcha mootii impaayeratti yeroo sanaa Hayila Sillaasee irratti taasiseen aangoo siyaasaa guutuutti harka erga galfateen booda sababa fedhii hawaasaa dhaadannoo lafti kan qotee bulaati jedhee dhufeef jabaadhu mangee si waliin jirraa si dura nu haa ajjeesu Itoophiyaan haa dursitu Hayila Sillaasee nurraa kaase goota jabaadha maatii cunqurfamtootaa keessaa ba'ee ilma sabaati jechuun deeggarsa guddaa agarsiisaniif. Booda irraa ammoo yeroo inni namoota isaa morman kumaatamaan addabaabayitti baasee jublaan ajjeesu humnaan qabee adda waraanaatti erguu fi hidhaan hammaatu sirna nama nyaataadha abbaa irreetu nu irraa haa bu'u kan jedhe hedduu ture. ሁሉም አክራፊ ሁሉም ነፃ አውጪ ነኝ ባይ ሁሉም ተሳዳቢና ተቺ ወርቅ ቢያነጥፉለት ፋንዲያ ነው የሚል ምን አደረጋችሁልኝ እንጂ እኔ ምን አደረኩ የማይለው ቁጥር ጥቂት ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ምን ተአምር እንድንሰራ ይተበቀብናል። ኮሎኔል መንግስቱን የሮ ኡመትኒ ቤላን ደረረሙ ሜሻሌ ወራና ቢቱፊ ወራና ሌንጂሱ አከሱመስ ዱልቺሱን ቤከሙ
uummata nagaa irratti xiyyaara waraanaan boombii darbuun lammiilee nagaa gabaa Awuzeen Tigraay keessatti fixuun nama lubbuu nama hangatisiisaatti hin lakkoofnedha. Biyya Riippaabilikaa Afrikaa Giddu Galeessaa keessatti bara 1966 fonqolcha mootummaa geggeessuun aangoo kan qabate Mr. Jehan Bedel Bokaasaan pirezidaantii umurii guutuu godhee of labse. Uummatni dhiphina keessa ture keessaa Bokaasaan nu fura jechuun gara aangootti dhufuu isaa kan gammade hedduu ture. Baga dhuftee Bokaasaa pirezidaantiin keenya duraanii nu miidhanii jiru. Ati furmaata keenya jechuu yoo dhiichisan Jehan Bedel Bokaasaan garuu ajjecha suukanneessaa mormitoota siyaasaa irratti raawwachaa ture. Mormitoota siyaasaa erga qabee reebichaa fi miidhaa garaagaraa irraan ga'een booda paarkii bineensotaa dhuunfaa isaatti jira isaanii naachaa fi leencatti darbuun akka isaan nyaataman taasise taa'ee daawwata. Hidhaa barattoota hammeessuun barattoonni dirqiin uffata addaa mana barumsaa warshaa haadha manaa isaati oomishamu akka uffatan dirqisiisuun warra gochaa sana morme waraana itti naannessuun barattoota hedduu ajjeessise. Bulchitoonni bulchiinsa abbaa irree dhiittaa mirga namaa raawwachaa uummata beelaan dararaa garuu ayyaana paartii isaaniif ammoo mallaqa hedduu baasu. Mr. Bokaasaanis bara 1977 qophii guddaa baajata doolaara US Ameerikaa miliyoona 20 baasuun qopheesse achirratti mootii biyyattii ta'ee of muude. Namichi qalii Ugandaan Baacharoof Ugandaa jedhamuun beekamu Idi Amin Daadaan bara 1971 fonqolcha mootummaan aangootti erga dhufe amantaa uummatni jijjiirama mootummaa irratti godhatee fi hawwii fuulduraa uummatichaa dukkaneessuun uummata akka baala harcaase. Tajaajila hawaasummaa fi kanneen biroon isiniif guuta osoo hin jedhin saboota baay'inni isaanii muraasa qaama hirreeyyii fi warroota siyaasa keessatti hin barbaachifne jedhaman bishaanitti darbachiise akka isaan nyaataman gochaa ture. Waggaa 8 Idi Amin Daadaan aangoo irra ture. Bara 1971 hanga bara 1979 ajaja isaan namoonni nagaan 300 hanga 500 tilmaamaman ajjeefamaniiru. Nama gaarii abbaa irreetti jijjiirame jedhame keessaa tokko pirezidaantii Rooberti Mugaabeedha. Bara 1980 yeroo biyyi isaanii Zimbaabuween Roodeeshiyaan duraanii bilisummaa isaanii Ingilizii irraa argattu pirezidaantii Zimbaabuwee kan ta'e Mr. Mugaabeen turtii waggoottan 20 jalqabaa keessatti tajaajila fayyaa fi dinagdee kan babal'isaa ture. Sana booda garuu uummata irratti gocha gara jabinaa hedduu raawwate. Zimbaabuwee keessatti duguuggaa sanyii gukuraa hundii jedhamuun kan beekamu bara aangootti dhufan osoo hin turin bara 1982 hanga 1987 gidduutti gosa xiqqaa Naadii Belee jedhamanitti waraana isaa birgeedii 5ffaa itti bobbaasuun namoota 20,000 Rooberti Mugaabeen turtii waggoottan 37 aangoo irra turan keessatti lubbuu obbaaseera. Our economy, could they please stop their filthy, clandestine, divisive antics? Abbootii irree Afrikaa keessaa tokko kan ta'e Jehan Kabandaan Rwaandaa keessatti ajjechaa suukanneessaa raawwachaa ture. Eebbifamaan injiinaringii daldalaa fi hoogganaan baankii duraanii gara siyaasa Rwaandaatti seenuun lubbuu namoota mummuruu eegalan. Ajjecha pirezidaantii fi muummicha ministeera biyyattii irratti raawwatameen booda Mr. Kabandaa bara 1994 muummicha ministeeraa biyyichaa taasisee of muude. Guyyoota 100 aangoo irra inni ture baatii 4 gaditti gosoota lakkoofsaan muraasa gosa Tusii jedhaman 500 hanga 800 lafa irraa fixee jira. Gocha hanga yoonaa addunyaa irratti seenaa fokkisaa ta'uun sanyii duguuggaa Rwaandaa genocide jedhamuun beekamu hojjete yeroo ammaa umurii guutuun itti murtaa'ee mana hidhaa biyya Maalii keessatti hidhamee argama. The United States actively discouraged the UN Security Council from authorizing a more robust deployment. In April 1994, UN peacekeepers on the ground were reduced to a mere 260 after peacekeepers were killed.
And even when the violence escalated, the deployment of further forces was delayed due to US Army resistance over matters of cost. Years after the Rwandan genocide, former US President Bill Clinton admitted that his failure to act in Rwanda was the biggest regret of his presidency, and that if troops were sent to Rwanda sooner, 300,000 lives may have been saved. Abbaa irree ollaa Itoophiyaa kan biyya Sudaan Omar Hassan al-Bashiriin fudhanne yoo ilaal fonqolcha mootummaa bara 1989 geggeessuun bara 1993 pirezidaantii Sudaan of taasise. Turtii baroota aangoo irra ture keessatti walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa waliin taasisaa ture keessatti namoota 300,000 ol irratti ajjecha gudeeddii fi miidhaa garaa yoo raawwatu namoota miliyoona 2.7 qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an taasiseera. Gochoonni farra dhala namaa Daarfuritti raawwataman ajaja pirezidaantichaatiin akka ture ni beekama. Abbaa irree Hussein Abreenis pirezidaantii biyya Chaad shanaffaa ta'uun bara 1982 fonqolcha mootummaa geggeessuun aangootti ol ba'e. Sana booda fedhii jijjiirama siyaasaa uummataa isa cinatti dhiisuun mormitoota siyaasaa hedduu ajjeesu, budeechisuu fi gochawwan farra dhala namaa uummata isaa irratti raawwachaa ture. Gocha suukanneessaa raawwatamu kana ofii isaa dhaabbatee ilaala. Gocha badaa Hussein Abreen dhala namaa irratti raawwatuun pirezidaanticha dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mootummaa abbaa irree duraanii biyya Chiilii Augusto Pinochet waliin wal fakkeessee ture. Ajjecha namoota 40,000 irratti gosoota kibba Chaad irratti bara 1990 raawwateen hedduu beekama. Bara 1916 murtoon umurii guutuu itti murtaa'e yeroo ammaa mana hidhaa keessa jira. Abbootii irree Afrikaa keessummeessite amma aangoo irra hin jirre keessaa tokko pirezidaantii Laayiberiyaa duraanii Saamu'eel Dooyidha. Saamu'eel Dooyin hoogganaa waraana sadarkaa gadaanaa irraa rakkoo biyyattii irratti pirezidaantiin isaa geggeessaa jiru hubachuun fedhiin uummataa akka guutamuuf fonqolcha geggeessan bara 1980 pirezidaantii Laayiberiyaa ta'e. Biyyootni dhiyaas Saamu'eel Doo jabaadhu si waliin jirra jechuun dhaadessan. Uummatni biyyattii Saamu'eel Doon akka baraaraa isaaniitti fudhate qaamolee mootummaa duraanii ajjeesi reebi goota keenya jechuun jala bu'an. Saamu'eel Doonis ijoollee kaabinootaa duraanii xiyyaara irraa gadi darbachiisee yoo ajjeesu miseensota kaabinee duraanii fi amanamtoota mootummaa tamsaasa kallattiin daangaa bishaaniitti geessuun loltoota macheessise. Ajjeefamtoota beelaan adabee bakka hawaasni argamutti ajjeesise. Saamu'eel Doon amma eegame ta'uu dadhabuun bulchiinsa abbaa irree gadi dhaabuun biyya keessaa fi alaatti mormii isa mudate bara 1990 ji'a adoolessaa keessa riphee loltootaan qabame gidirfamuun tamsaasa kallattii foddaa TV'n ajjechaan irratti raawwate. Uummatni yeroo Saamu'eel Doon aangootti dhufe jabaadhu jedheen gadi ba'ee booda irraa immoo Saamu'eel Doon nuuf ajjeefamu jechuun dhaadate. Pirezidaantichi Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam waliin hidhata cimaa kan qabuu fi mucaa tokko dubartii impaayera Itoophiyaa tokko irraa yeroo daawwannaaf dhufe akka argate ni himama. Haa ta'u malee osoo Mangistuu Hayilamaariyaam aangoo irraa bu'ee Zimbaabuweetti hin godaanin waggaa tokko dursee Saamu'eel Doon saba geggeessaa ture TV'tiin mormitoota ittiin arrabsaa ture irratti qullaa dhaabbatee ajjeefame. Afrikaan ammas bulchitoota abbaa irree 22 qabdi. Isaan keessa biyyootni gaanfa Afrikaa lamaan Eertiraa fi Itoophiyaan keessatti argamu. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi erga Eertiraa walabummaa ishee Itoophiyaa irraa bitootessa 24 bara 1991 erga argatteen booda turtii waggaa 30 olii kana keessatti hooggana jijjiirratte heera tumattee fi filannoo geggeessiteen beektu. Biyyattii keessatti fedhiin hawaasaa ukkaamame waan pirezidaantiin Isaayyaas Afawarqi jedhe qofatu ta'a. Impaayera Itoophiyaa keessattis hoogganaan bulchiinsa abbaa irree haaraa ol ba'ee Koloneel Abiy Ahimedis hooggantoota ajjechaa suukanneessaa saamicha buqqaatii gudeeddii hidhaa geggeessisaa jiran keessaa isa tokkodha. Akkuma abbootii irree Afrikaa biroo lubbuu lammiilee isaa fixaa fi beelessaa paarkotaa fi bakka bashannanaa qarshii miliyoonotaan lakkaa'amu itti baase
hojjechiisaa jira. Impaayiratti keessatti nagaan dhabamuun uummatni bahee galuu dadhabeera. Dhimma bulchiinsa abbaa irree impaayira Itoophiyaa irratti turtii waggoottan arfan darban kana keessatti uummata Oromoo irratti raawwate jalbultii waggaa arfaffaa isaa ilaalchisuun sagantaa qopheeffannee sagantaa keenya itti aanutti qabannee isiniif dhiyaanna. Egaan walumaa galatti addunyaa kana irrattis ta'ee ardii Afrikaa keessatti dursitoonni abbootii irree aangootti yeroo dhufan uummata isaanii baga nagaan dhuftanii biyyoonni dhihaa immoo meeshaa waraanaan akka of cimsaniif deeggarsi mallaqaa kennamaa fi bara aangoo isaanii jalqabaa mi'aayinaan eegalu. Booda irra garuu biyyootni dhihaa fi uummatni yeroo fuula irraa deeffatu Ameerikaan haa baddu gargaarsi ishee nutti haafu ergamtoota eebelu jechuun warraaqsa uummataa maqaa xureessu. Haa ta'u malee dhiibbaa gama hundaan falmaa waraanaa warraaqsa uummataa fi dippiloomaasiin aangoo irraa bu'anii jireenya baqaaf gariin yoo saaxilaman gariin ammoo murtoo fudhatanii mana hidhaatti darbatamu gariin osoo dhaadatanii qabamanii ajjeefamu. Kanaaf ammoo fakkeenyi dabalata pirezidaantii Iraaq Saddam Hussein akkasumas pirezidaantii Liibiyaa Muhammad Gaadaafi irratti salphina raawwate ilaaluu ni dandeenya. Murtii yakka hojjeteen argateen mana hidhaatti dararamaa jiraachuu Charles Taayilarii fi salphina pirezidaantii Gibsii duraanii Hosni Mubaarak irratti raawwate xumura jireenya mootota abbootii irree irratti ga'e keessaa isa tokkodha. Carraan muummicha ministeera Itoophiyaa geggeessaan sirna bulchiinsa abbaa irree ammayyaa Koloneel Abiy Ahimad maal ta'a kan jedhu seenaa namootni dabarsan irraa tilmaamuun nama dhibu. Abbaan irree hangam meeshaa waraanaa fi namoota baratan mallaqa hedduu baasee sirna isaa cimsuuf yoo hojjete iyyuu qabsoo uummata cunqurfamaan kufuun ni salphifama. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo seenaa bulchitoota abbootii irree bebbeekamoo Afrikaa fi xumura isaanii irratti gocha isaan mudatu kaasne isiniif dhiyeessine kan hanga ammaa ture. Barruu kana barreessuun Daandii Elemoo qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin an iccitii bantiiti. Hanga xumura sagantaa keenya